agarsiisuu danda'a. Abiy osoo waraana bilisummaa Oromoo mo'uu danda'e kanaan dura mo'ata ture. Hin dandeenye. Amma innumaayyuu liyyuu haayilii naannoo adda biraa ofitti dabalatee mo'uuf yaalaa jira. Kan inni lolaa jiru waraana bilisummaa Oromoo jechuun yeroo ammaatti qaama hidhatee bosona keessa jiru duwwaa hin taane uummanni Oromoo waraanatu irratti labsamee jira. Uummanni Oromoo siviiliyaaniin Oromoo kamiyyuu mana keessa taa'ee du'uu hin qabu. Ofirraa ittisuun heeraaf seera biyya sanaatiin addunyaadhaanis mirga uummanni ilmi namaa qabudha. So kanaaf humnoonni adda addaa kun kan Eertiraas haa ta'u, kan liyyuu haayilii Amaaraas haa ta'u, karaa bureerraan darbanii gara Wallaggaatti, godinoota Wallaggaatti keessumatti naannoo aanaa giddaa kiiramuutti kan deemaa jiran iddoon kun konsentireeshinii waraanni bilisummaa Oromoo baay'een jira isaan jedhanii waan yaadaniif bakka sanatti qulqulleessuudhaaf opereeshinii qulqulleessuu bakkaan ga'uuf kan isaan deemaa jiran. So kun kan nutti agarsiisu lubbuu nama hedduutu dhumuuf deema, baduuf deema. Qaama baay'eetu irrachuuf deema, mana baay'eetu gubachuuf deema. Dursee uummannis addunyaanis kan beekuu qabu garuu itti gaafatamummaa kan qabu war crime yookaan immoo yakka waraanaa kan naannoo Tigraay keessatti raawwachaa kan jiran Oromiyaa keessattis kanaan dura kan raawwachaa turan daran caalmaatti qaama adda addaatiin jabeessanii itti fufuudhaaf itti gaafatamummaa kan qabu bulchiinsa Abiy Ahmed ta'uun beekamaadha. So humnoonni kun hundumtuu gara Oromiyaatti gara Wallaggaatti kan isaan ergamaa jiraniif gam biraatiin wanti inni nu barsiisu yookaan nutti himu humni hidhatee socho'u humni waraana bilisummaa Oromoo ta'ee socho'aa jiru hagam babal'achaa akka dhufe, hagam guddachaa akka dhufe, hagam siyaasa fuuldura uummata Oromootiifis abdii guddaa akka ta'e nutti agarsiisuu danda'a. Abiy osoo waraana bilisummaa Oromoo mo'uu danda'e kanaan dura mo'ata ture. Hin dandeenye. Amma innumaayyuu liyyuu haayilii naannoo adda biraa ofitti dabalatee mo'uuf yaalaa jira. Kan inni lolaa jiru waraana bilisummaa Oromoo jechuun yeroo ammaatti qaama hidhatee bosona keessa jiru duwwaa hin taane uummanni Oromoo waraanatu irratti labsamee jira. Uummanni Oromoo siviiliyaaniin Oromoo kamiyyuu mana keessa taa'ee du'uu hin qabu. Ofirraa ittisuun heeraaf seera biyya sanaatiin addunyaadhaanis mirga uummanni ilmi namaa qabudha. So kanaaf qabsoon uummata Oromoo qabsoon hidhannooyyuu hagam babal'atee mootummaa kana sodaa adda duree ta'uu akka hin dandeenye agarsiisa. Kun uummata Oromootiif akka saksesiitti ilaalamuu ni danda'ama. Bakka ga'uu danda'utu irra jira. Galma ga'uu danda'utu irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoon uummata Oromoo adda dureedhaan kan inni bakka ga'u nagaadhaan falmiidhaa fi conversationidhaan Finfinnee keessa taa'anii Abiy waliin yookaan mootummaa Itoophiyaa kamii waliin mari'achuun akka hin danda'amne amanneerra, argineerra. Kanneen mariidhaan dimokiraasii finnaa kanneen jedhan har'a walakkaan ajjeefamanii kaan mana hidhaa jiru. Uummanni Oromoo boqonnaa haaraa kana haala kamiin utilize godha, haala kamiin capitalize godhee nagaa ofiisaas deeffata, nagaa biyya sanaas deebisa kan jedhuuf hojii manaa guddaa uummanni Oromoo qabudha. Kanaaf akkuma waliigalaatti humnoonni bakka adda addaati yuunifoormii adda addaa uffatanii godinoota Oromiyaa adda addaa keessaa particularly Wallaggaatti ergamaa jiran hagam qabsoon waraana bilisummaa Oromoo guddachaa dhufuusaas kan nutti agarsiisudha yaada jedhuun qaba.